Ani yeroo baay'ee waanan argee fi waan dhaga'e gubbaarra dhaabadhee tanas ni hojjedha. Keessattuu shamarran biyya keenyaa akka isin hin miidhamneef jechaadha. Biyya ormaa keessatti miidhamuu jechaan baay'ee ulfaata. Isa kanaaf jecha waan isin hin laallanne keessa hin galinaa, waan isin hin taane keessa hin galinaa jedheetu dudubbadha yeroo baay'ee. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kootii obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii viidiyoo kana laayikii godhaa isiniin jedha. Shiriillee hiriyoota keessanii godha. Obboloota kiyyaa of eeggannoo cimaa waan isin barbaachisu. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa keessa dalagdan jechaadha. Ijoolluma biyya Arabaa keessa dalagdan taatanii madaamiin keessa yeroo manaa baate waan manaa baataniif sana irraanfattanii waan rattanii tiiktookii baanattanii waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Mucayyoon tokko amma tiiktookii hojjetti. Tiiktookii ishii kana gubbaarratti uffata ijoollee bira hojjettu jechaadha. Lammaffaa immoo uffata madaamii ishii kaawwattee waan rattee yeroo hunda tiiktookii hojjetti. Tiiktookii jechaan obboloota kiyya in mul'ata. Tiiktookii isin hojjettan madaamiin keessan arguu dandeessi, akkasuma immoo warri kaan illee arguu danda'u. Hundumaan si arga. Miidiyaa jechaan addunyaa hundatu si arga. Nam tokko, nam lama, nam sadii biti kan si argu. Feesbuukis ta'ii, tiiktookis ta'ii, yuutuubis ta'ii hundumaa jechaadha. Fakkeenyaaf wantoota akka iimoo, wasaappii, lakkoofsa isaanii yoo seefii godhachuu baatte wanti itti si argan hin jiru. Sanas ta'ii kanas ta'ii. Tokkoffaa maaliif barbaachise? Uffata isaanii uffatanii too tiiktookii hojjechuun maaliif barbaachise? Akkamumatti hin dasiin jedha dafqi namaa obboloota kiyya jechaadha. Dubaroonni waan akkasii gootan dhugaa rabbii of eeggannoo cimaa isin barbaachisasini. Uffata isaanii uffattanii tiiktookii irra hin hojjetina. Homaa kaffaltii tiiktookiin sii kaffalu tokkollee hin jiru. Yuunifoormii sanaan yoo taphachuu barbaadde yuunifoormii sanaan koriitochuma irraa taphadhu siin jedha. Kanaaf waan hin barbaachifne hin hojjetina. Obboleettiin kun amma qabamtee jirti. Madaama ishee argitee waan rattee baay'ee horiitee baay'ee nan akkasii hin jiru. Edaa gisee tokko tokko nu dabaddabanii nu rukutan gisee jettan tokko jechaadha hunda osoo hin taane balleessaa isinis hin qabdu. Balleessaan isin qabdan kun waan akkana uffata isaanii uffachuu waan namni achi kaa'ee fuudhu. Ani keessattuu iyyuu wanti namni achi kaa'e tokko nama na duuba deebi'ee too fuudhu tokko baay'ee tokko na aarsa jechaadha. Inna waan akkana gubbaarra of eeggadha. Isin amantee manatti isin gattee isin biraa baatee waan ratteetu hojii ishee hojjetti. Inni isin immoo duuba deebitanii immoo uffata ishii uffattanii tiiktookii hidhattan, meekaappii dibattanii tiiktookii hidhattan maal isin fayyada? Faayidaa maal qaba? Yoo birrii keetiin qabaatte birrii keetiin bitadhu uffadhu yookaaniif immoo siruma isaa dhiisi. Wannumti tiiktookii kun faayidaa maalii qaba? Innaa mucayyoon kun akkanattiin kunoo in rukutte illee jedhanii anama kiyyanna biratti haasa'aa jira hin dhaga'e. Inni rukutte jechaadha. Maal ta'e uffata kiyya kaawwattaa, maal ta'e uffata ijoollee kiyyaa kaawwattaa jettee waan rattee rukutte jechaadha. Isaani beektu garuu kan qulqulleessuuf illee numa isaan immoo nu akka waan xurii wayiitti ilaalanii ofii isaaniitti akka waan qulqulluu wayiitti of ilaalu namni kamiyyuu nama. Kanaaf waan akkasii gubbaarra of eeggadha. Ijoolleen keenya waan akkasii dalagdan jechaadha. Waan bareedaa miti jechaadha. Bareedaa miti ijoollee tokko hin jirtu baalageen jechaadha. Akkuma argitan kanaan durallee viidiyoo waan akkasii hojjechaan ture. Viidiyoo abbaa manaa ishiillee kan ilaaltan jechaadha. Abbaa manaa ishee wajjiniin kan ciiftan illee hin jirtu of eeggadha. Warroonni waan akkasii dalagdan jechaadha. Isaan isin qabu. Waan akkanaa gubbaarratti isin qabu. Isin of eeggannoo cimaa isin barbaachisa jechaadha. Abbaa manaa ishii takkas na godhe, ilma ishii takkas na godhe warroonni jettan nyaara keessa yoo nyaara qabaattan wanti isin bira geessuuf wanti si bira gaaniif hin jiru. Ati immoo nyaara hin qabdu abbaa argite wajjiniin kofaltee taphatta yoo ta'e biyya Arabaa kana dhiisati biyya ofii keessattuu nyaara yoo ati qabaatte malee innumti afaan kee dubbatu iyyuu sitti siqeessi wajjiniin hin haasa'u jechaadha. Yoo ati wajjiniin kofalte malee yoo ati nyaara kee garuu shimtitti gootee wanti sitti siqeetu nagaayyuu si gaafatu hin jiru jechaadha. Kanaaf ijoolleen biyyatti bilginnaa baran gaafa biyya Arabaa dhufan kanallee bilginnati deebi'anii immoo ijoollee hojjetanii of jijjiiruudhaaf kaayyoo isaanii manaa ba'aniif irree maqaa tokkoon waamsisu jechaadha. Waan akkana gubbaarraa of eeggadhaan siniin jedha obboloota kooyi. Waan isin hin barbaachisne waan isin hin laannanne keessa xaqqattanii too hin galinaa jechaadha. Isin mana baataniif hojjetattanii of jijjiiruu hojjechuudhaaf immoo
waan hundumaa dhiiftan maal fayyada dhugaa rabbiiti mee maal fayyada miidiyaa kana jechaadha faayidaadhuma inni qabu hin jiru fakkeenyaaf gara yuutuubii kanaanillee yoo ta'e uffata isaanii uffannee otoo hin taane dhuma teenya uffannee waarranneetu waan akkanaa kana barbaachisaa miti jennee waan barumsa walii qaburree barumsa waliif kennaa akkasuma lafa ijoolleen rakkatteetti irree rakkoo isaanii sana akkanatti furamuu qaba akkas gochuu qabna maal ta'uu qaba jenneetu walitti haasofna malee sa'aatii 24 liivirra teenya yookaan maal jennee miti yeroo keenya hojii keenya hojjetachaati jechaadha. Faayidaa dhumti tiiktookiin kun qabu maalidha isiniin jedha waan faayidaa hin qabnetti dhaloonni baay'eesaa fiigati oola jechaadha. Kanaafuu uffata madaamii uffachuun baay'ee barbaachisaa miti isiniin jedha. Keessattuu warri uffata uffattan jechaadha uffata madaamii hin uffatinaa. Uffata ijoollee ishees hin uffatinaa. Hin uffatinaa uffata namaa hin uffatinaa. Yoo nan barbaada jettan damooza keessan ji'a takkitti ofii keessanii baatanii waan barbaaddan waan garaan keessan kajeele bitachuu dandeessu jechaadha. Warroonni uffata isaanii akkanatti uffatu kun warra kunoo amantee toshiin manatti gattee biraa deemtu jechaadha. Araboonni takka yoo si amante waan ta'een si fattashtee jettee warrattee si amannaan waan barbaadde sirratti gatteetu mana ishiitii deemti jechaadha mana ishii sirratti gattee. Gaafa duraa si amannaa waan tokko si ilaalti jettee waarrannaa garuu gaafa namni tokko si amane isin immoo keessa baatanii waarrattaniit namni kun maaliif na amanee nama kanarraa bakka eega namni kun na amanee anillee amanamtummaan qaba jechuun sin keessa jiraachuu qaba. Kanaafuu waan akkasiiti obboloota kiyyaa uffata isaanii uffattaniitu miidiyaa gubbaarratti hin ba'inaa uffata isaaniitiin miidiyaan hojjetinaa. Miidiyaa jechaan addunyaa hundatu argaa addunyaa kana hundatu arga xinnaa guddaa beekaa wallaalatu argaa inni arabeeffaas hin argaa inni ingiliffaas hin argaa afaan barbaadde dubbadhu hin arga kana yeroo argan immoo waan argan kana irratti immoo waa tokko gara afaan keenyatti irra gaafa isaanitti jijjiiranii waan baay'ee irratti hojjechuu danda'u hin argitu isiniin jedha. Waan akkanaa kana of eeggadhaa isiniin jedha obboleettii tana amma rukuchaa ishii rukutteedhani yaa okaa rukutte malee irree biruma jirti rukuttuu malee rukutamteetuma dabaddabamteetuma gatteessee hojjetatti isiniin jedha garuu amanamtummaa immoo hin qabdu inifatti yeroo hunda isiniin jedha. Waan akkanaa kana of eeggadhaa uffata namaa uffachuurraa fagaadhaa isiniif barnoota guddaa ta'a jedhee tanan akkasuma ijoollee waan akkasii gootanillee as keessa yoo jirtan akkasuma immoo ijoolleen haaraa reefu dhuftanillee waan akkasii keessatti argamu osoo hin taane boru fuulduratti waan sin qunnamu beekta waan ta'eef waan akkasii gubbaarraa of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa share godhaa. Warroonni dursa jirtanii isiniin jedha maamila koollee ta'uu hin dagatina adaraa keessan laayikii godhaame ijoollee baay'ee bira ga'a laayikiin keessan xiqqishuudha kanaaf ijoollee baay'ee bira hin ga'u isiniin jedha baay'ee turtii gaarii.